Assalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakaatu. Kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota YouTube chaanaalii Jamaal Utubee jalatti argamtan hundumti keessan akkam jirtu nagaa keessanii fayyuma. Alhamdulillah nagaa kooti. Hadha aappii bareedduu isinii qabadhee dhufee aappittiin suuraa keessan bifa barbaadan jirtee isiniif hojjetti. Suuraa bifa piroofaayilii YouTube irra kaa'achuu barbaadan kan Feesbuukaa sooshaal miidiyaa adda addaa irratti isiniif fayyada jedhee yaada. Baakgiraawundii dubbee keessan isin jijjiiree bifa isin barbaadanitti aappiin kun hedduu natti toleera. Aappii kana isin agarsiisa. Maal jettanii buufatanii? Aappichi hayyee aappichi gaa akkuma kanaan isinitti agarsiisuu barbaade. Namoonni gara YouTube chaanaalii kiyya hin beekneef yeroo jalqabaatti YouTube chaanaalii kiyya dhuftanii namni hin beekne jechuudha. Namni subscribe naaf hin goone YouTube keessan keessanii seentanii hogguu seentanii gubbaa kana irratti maal jettanii barreessitan seetanii kunoo haala kanaan barreessitanii Jamaaluu jettanii barreessitanii Jamaaluu Tuub jettanii barreessitanii hogguu isin barreessitan kunoo haala kanaan isiniif baha mallattoo subscribe kan jettu kana jechuudha. Ishee kanarra yeroo qottanii yeroo tokko akkasitti yeroo tokko gadi baastanii piroofaayilii gubbaarra mallattoo bilbilaa gara harka mirgaa kana isiniif baati. Ishee kana yeroo tokkoof akkana gadi cuqaastanii sanaan booda all kan jedhu irra keessan jechuudha. Kanarra keessanii achi ni baatan jechuudha. Hamma gara aappichaatti isin dabarsaa. Aappichi maal seetanii kun aappichi isa kana bakka isin buufatan viidiyoo dhumarratti isin agarsiisa. Amma aappicha keessa seenee isin agarsiisa akka seera aappichitti hojjetu. Amma gara kan intarneetiin hojjetu jira aappiin kuni keessoon isaa jechuudha. Kan intarneetiin hojjetu jira kun intarneetiidhaan as keessaa jechuudha. Kan firii hojjetu jira kan intarneetiidhaan hojjetu jira. Bifa isin barbaadan suuraa keessan bifa kanaan jechuudha. Ni agartan miti bifa kanaan jechuudha. Bifa haala barbaadan irra kaa'achuu dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf akka irra seenee isin agarsiisa. Gaalarii na filachiisaara kana keessan galaa. Gaalarii keessaa ni filadha suuraa keessan eegee filattanii booda fakkeenyaaf suuraa kana filadha. Kana suuraa kana filadheera. Suuraa kana eegeen filadhee na baasa asirratti jechuudha. Beeksisni yoo isinii bahe immoo beeksisa haala kanaa isinii bahe X kana rukuttanii baatanii beeksisa akkasii jechuudha. Amma fakkeenyaaf suuraa kana jechuudha. Haala kanaan kunoo kanarra jechuudha. Agartanii kunoo taraatti bahee jira. Haala kanaan jechuudha. Bifa barbaadan halluu bifa barbaadan jechuudha. Irra kaa'achuu dandeessan. Amma kana keessaa jechuudha. Kan isin tole irra kaa'atan amma fakkeenya kana tole irra kaa'adhaani. Kana keessaa jechuudha. Okay. Namoonni YouTube kiyya beekna please YouTube kiyya subscribe godha. Like godha viidiyoo kana hanga dhumaatti viidiyoo wal guddifnu yaa ilmaan Oromoo. Yoo wal guddifna jennee sirriitti waan jiru tokko wal barsiifna jechuudha. Yoo viidiyoo wal jajjabeessanii like gootanii koomentii barreessanii namaaf waan hanqina jiru tokko yoo namaa barreessitan viidiyoo namni waan bade tokko qajeelchee hojjechuudhaaf dirqama jechuudha. Cal jettanii yoo ilaaltanii bira darbattan nama si'eessu jechuudha. Kanaaf viidiyoo kiyya like godha. Namoota hin beekneef share godha ishee. Akkasiin jedha kunoo haala kanaan jechuudha. Kana keessaa kan barbaadan irra filattanii kaa'attanii haala kanaan jechuudha. Ammas kan irratti filadhanii kunoo haala kanaan jechuudha. Baakgiraawundii immoo duddubbee suuraa kanaa jechuudha. Kanarra jiruudhaaf jechuudha. Kunoo asirra baakgiraawundi kan jedhu jira. Sharan rukunnaa kana keessaa jechuudha. Kuni beeksisa. Hey everyone, I make money trading online with Expert Option. Let me show you how I earn in just beeksisni dhufee akkanatti X rukuttanii gubbaarratti X mallattoo X rukuttanii baatanii asirra duddubbee suuraa kanaa jijjiiruudhaaf jechuudha. Kana keessaa filattanii
Kana keessaa waan barbaadan filattan jechuudha. Amma fakkeenya kanan filadhame isa kanarra. Sekeendii bicuudhaa isin naannessee isiniif qayyara jechuudha. Haala kanaan jechuudha. Amma fakkeenya kana irratti jijjiirame kana. Bifa isin barbaadanitu jira asirras keessa jechuudha. Bifa isin barbaadantu jira. Haala kanaan jechuudha. Laal bifa Instagraamiitiin fakkeessitanii jechuudha. Kunoo laal haala kanaan jechuudha. Baay'ee natti tole akka kootti piroofaayilii irra kaa'achuudhaaf hedduu nama gargaara aappiin kuni. Waa tokko watermarkii of jalaa hin qabu. Hedduu baay'ee natti tole. Itti fayyadamaa isin jedha. Okay. Video kana share gochuudha hin irraanfatinaa. Hamma haala kana faayilaa hedduu natti tole. Asirra keessan jechuudha. Suuraa keessan dubbeerra keessanii. Suuraa gabaabaa yoo barbaaddanis gurdii yoo barbaaddanis kan barbaadan kana keessaa filattanii jechuudha. Waan gaalarii keessan keessa jiru filattanii asirra kaa'achuu ni dandeessan. Isa kan keessa seenaa ilaalaa. Waan inni isin agarsiisu jedheef hunda isin agarsiisee viidiyoon gadi dheeratu jennaan. Hey everyone, I make money trading online. Kuni beeksisaa. Haala kanaan amma fakkeenya suuraa kan akkana gootanii lama gootanii akkasitti ilaalu. Fakkeenya tokko kan gochuudhaaf jechuudha. Qubaa keessanii akkasitti gootanii dubbatti deebisuudha kanaan. Kanaanis gochuu dandeessan jechuudha. Sanaan booda viidiyoo eega suuraa qajeelfatanii kaasanii booda kun asirratti. Asirratti seef godhachuudhaaf gaalarii keessan keessatti akkas gootanii eeggatanii booda seef isinii ta'a jechuudha. Asii gaalarii isin filachiisa. Kanaaf asirratti seef gaalarii kan jedhu jira. Viidiyoo kana share like gochuun irraanfatinaa. yuutuubii kiyyaa na jajjabeessaa share naa godhaa obboleessan keessanitti. Viidiyoo kana like gochuu koomentii gochuu hin dhiisina. Isinin jedhaa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Amma aappicha iddeetti buufannu isin agarsiifne dhiifama. Aappicha birooserii adda addaa keessa seentanii aappichi kunooti. Kana keessa seentanii amma Google Chrome keessanii seenaa. Google Chrome keessa seentanii gubbaa irratti maal jedhanii barreessan kunoo asirratti jechuudha. Kunoo haala kana Instagram photo jettanii eega barreessanii booda yoo Play Store keessa buufachuu ta'e kunoo Play Store irraa kunoo isinitti agarsiisaara. Kunoo mallattoon suurichaa jechuudha. Mallattoon aappichaa kunoo kana ilaaltanii jechuudha. Aappii kana jechuudha. Aappiin kun hedduu hankoo waan aapteedii hin taanee fi hunda nutti hin agarsiifne malee keessan aapteedii taanaan jechuudha. Baay'ee hedduu suuraan kun baay'ee namatti tola. Wanti isin keessa galtanii wanti isin dhiiftan tokko hin jiru. Aappii kana keessa jechuudha. Sirriitti buufadhaa itti fayyadamaa isin jedhaa. Kun haala kanaan buufachuu dandeessan. Yoo isa kana buufachuu hin dandeenye yoo namni Play Store banaa hin qabaanne maal buufachuu qabdanii ol harkiftanii akkan oluma deemtanii asirratti fiitii asirratti gubbaa isaa kanarratti maal jettanii barreessitanii haala kana eega barreessanii booda asirra yeroo tokko qaastanii itti guuttanii APK jettanii eega barreessanii haala kanaan barreessanii booda asirra cuqaastanii sarchi gootan. Eega sarchi gootanii kun asitti isinii ba'a. Kanarra yeroo kuttan fakkeenya kanarra kutaa kana keessaa kan barbaade filattanii daawunlood godhachuu ni dandeessan. Fakkeenya isa kanarra ni kutaa. Kanaan booda daawunlood gidee isin gootan kana yeroo isin kuttan jechuudha. Ammas daawunlood jedhaa. Asirratti mallattoo fiqaada isinii gaafata asirratti jechuudha. Okay.
download isin baasa anku waan asi download godhee jiruuf naan baasu asirratti isin baasa okay jettanii download godhatanii kanaan booda eega fixee jedhee gaalarii keessan keessa seentanii ilaaluu dandeessan jechuudha. Gaalarii keessan keessa yookiin immoo gubbaa kana irratti jechuudha. Gubbaa bilbilaa keessanii kana irratti jechuudha. Asii gad harkiftanii kana gad harkiftaniiti dhufachuu dandeessan jechuudha. Aappiin kun hedduu isinitti tole. Viidiyoo kana share like gochuun irraanfatinaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.